Uummata biyya keenyaa keessaa harki 80 hojii qonnaadhaanidha jiruuf jireenya isaa kan geggeeffatu. Haa ta'u malee haalli hojii qonnaa biyya keenyaa ammallee hanga barbaadamu guddateera nama hin jechisiisu. Kanarraa ka'uun dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa akkaataa ittiin qonna biyya keenyaa ammayyeessuun danda'amu irratti hojjechaa jiru. Dhaabbanni Awaash Agriiteek jedhamu akkaataa qonna biyya keenyaa ammayyeessuun danda'amu irratti hojjechuudhaaf dhaabbata dhiyeenya kana hundeeffamedha. Hojii gaggeessaan dhaabbata Awaash Agriiteek obbo Waasihuun Amanuu kaayyoo dhaabbatichaa gaafannee turre. Awaash Agriiteek kan hundaa'e sababa hanqina odeeffannoo qotee bulaan qaburraa kan ka'edha. Qotee bulaan odeeffannoo si'ataa ta'e odeeffannoo yeroo yerootiin argatee hojii isaa akka milkeeffatuuf qonna isaa akka babal'isatuuf waan oomishe immoo seeraan akka gabaatti dhiyeeffatuuf yaadameetudha. Oomisha qonnaaf kan ta'an tajaajiloota adda addaa haala si'ataa ta'eetiin haala yerootiin ta'eetiin akka argatuufidha. Sana keessaa xaa'oo yoo jettan sanyii filatamaa yoo jettan keemikaala adda addaa yoo jettan eenyu eessatti yoom akka dhiyeessuu danda'u odeeffannoo kan argatu yooyyaa jedhetu jechuudha. Yooyyaa 640 irratti jedhee yeroo bilbilu odeeffannoo argataa jechuudha. Odeeffannoo kana keessatti kan argatu maalidha? Waa'ee xaa'oo ta'uu danda'a, waa'ee sanyii filatamaa ta'uu danda'a, waa'ee keemikaala barbaadu ta'uu danda'a, bilbilee argachuu danda'a. Kanaan alatti maashinarii qonnaallee akkanumatti akkuma biyyoonni kan gochaa jiran yooyyaa 640 jedhee yeroo bilbilu yooyyaa jennee simanna. Yeroo sanatti akkasuma tiraaktarii naannoo isaa jiru akka wal qunnamee sagantaa baafatanii akka itti fayyadaman tiraaktara qofa miti kombaayineroonni jiru pilaantaroonni yookiin immoo kan facaasan jiru kan haaman jiru kan hundumaa fuulduratti jala jalaatiin tajaajilli kun akka karaa keenya wal qunnamsiisamu hojjechaa jirra jechuudha. Tooftaan qonnaa biyya keenyaa siyaasa waliin kan walitti hidhate waan ta'eef hanga barbaadamu guddachuu dhabuusaa immoo pirezidaantiin Waldaa Hayyoota Dinagdee Oromiyaa Dr. Guutuu Teessoo akkas jechuun dubbatu. Akkoo siyaasa wajjin wal qabatee qabaa asuma dhufasaa waggoota 150 darbanii kaasee qonnaa wajjin lafaa wajjin waan walitti qabatu hundisaayyuu siyaasa. Siyaasii qonna deeggaruu caalaa faayidaa siyaasaatiif oolchuun baay'ee jabaachaa kan dhufedha. Akkasumas saaxilama faalama qilleensaatiif jiru wajjin wal qabatee qonni rakkoowwan garaa keessa jira. Dhimma loojistikii wajjin wal qabatee dhimma teekinooloojii wajjin wal qabatee akkasumas sirna gabaa sulula'aa ta'e dhabuudhaa wajjin wal qabatee dhiqama biyyoo wajjin wal qabatee qonni rakkoowwan baay'eedhaaf saaxilama. Rakkoowwan kana keessaa gaan inni har'a akka ijootti fudhatame qotee bulaadhaaf ragaa qabatamaa yeroo barbaachisutti bakka barbaachisutti dhiyeessuu keessatti rakkoo hamaatu jire isa jedhu ilaaluudha. Haala qilleensaa biyya keenyaa waliin wal simsiisuun qonnaan bulaa yeroon qopheessuun akka barbaachisuudha kan isaan dubbatanii Dr. Guutuuni. Yeroon rooba dhufu ganni dhufu yookaan yeroon qonnaa dhufu utuu hin dhufiniin dura ragaa ga'aa ta'e argachuu gaafa qonnatti galus ragaa itti fufiinsa ta'e argachuu qonna kanas erga qotamee haamamee manatti galee gabaa dhiyeessuuf irratti ragaawwan barbaachisaa ta'e argachuu keessatti qotee bulaan keenya rakkoo akkamii akka inni qabudha. Isa kana furuudhaaf egaan dhaabbatii dhuunfaadhaa daldala Awaash Agriiteek kan jedhu kuni akkamittiinitu dijitaal kan ta'e pilaatfoormii jabaan tokko uumamee qotee bulaan bakka tokko jiru rakkoowwan qabu himatee gaaffii barbaade dhiyeeffatee furmaata argachuu danda'a isa jedhudha. Egaan rakkoon information yookaan rakkoon ragaadha yeroodhaan dhabuuni qotee bulaa haalaan miidha. Tokkoffaa yeroon akka hin qonne yeroon akka yeroon oomisha isaa gabaatti akka hin baafne warri gabaa gidduu yookaan sirna qonnaa kana keessa giddu gala jiran isa oomishuuf isatti fayyadamu gidduu jiran caalaa kan fayyadaman caalaa kan ittiin duroomaniif tujaaran yeroo ta'u qotee bulaan keenya garuu waggaadha gara waggaatti maddi galii isaatiif dinagdeen isaa yoo gada deeme malee wayyaa'aa dagaagaa misoomaa hin jiru. Egaan isa kana wayyeessuu keessatti nan gumaacha jedhee karaa private sectoriidhaa dhaabbati Awaash kun kan inni dhufee isa kana gan attam gochuutu danda'ama. Gaaffiiwwan warra kamiin deebisuu danda'a. Rakkoo ragaaf rakkoo informationii qotee bulaaf dhiyeessuu keessatti roolii maalii taphachuu danda'a isa jedhudha gaan marii waliigala har'a ture. Egaan tarii pilaatfoormiin akkasii kun dhaabbatee
guddatee yoo dagaage qotee bulaan keenya warra gabaa gidduu seenanii saamicha yookaan fedhii dhuunfaa isaanii duwwaa galmaan ga'uudhaaf warra hojjetan kanarraa hanga tokko baraaramuudhaan itti fayyadamaa dinagdee isaa itti fayyadamaa gabaadhaa ta'uu danda'a qotee bulaan kan jedhudha kan inni wanti nu irratti dubbachaa turre. Waltajjicha irratti qaamoleen dhimmi ilaallatu argamuun gaaffii fi yaada kaasuun akkaataa qonna biyya keenyaa ammayyeessuun danda'amu irrattis haalaan mari'atamee jira.